Hashamaarka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa guyyaa har'aa kana qophii addaa isin biraan ga'uuf dhiyaanneetii jirra. Qophii addaa guyyaa har'aa qabanne kun imala galatoomaa Oromiyaatii kaasee hanga biyyoota alaatti adeemsifamaa jiru kun maal fakkaata kan jedhu waliin ilaallaa. Qophii kana qindeessuun isin biraan kan ga'u Ammooniik Badhaasaati. Kaleessa keenya yayyaadachaa fuuldura keenyaaf tattaafachaa lammii koodiisa qalbii hiruu waboo maleessa falleen jiru lammii koodiisa qalbii hiruu waboo maleessa falleen jiru. Waltajjii imala galatoomaa irratti marii qondaalli KFO obbo Jawaar Mohaammed tibbana biyyoota Awurooppaatti gaggeessan ejjennoon uummata Oromoo alaaf keessaatti wal fakkaataa akka ta'e agarsiiseera. Waggaa 3 dura wayitaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa waan dhufaa jiru fakkaatutti ture. Qondaalonni KFO obbo Jawaar Mohammediif obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma qondaalli adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa hawaasa lixa Oromiyaa mariisisuuf waliin socho'an. Mariin sun adeemsa siyaasaa irratti kan fuulleeffatu akkaataa nageenyi waaraan uumamee qabsoon Oromoos fuulduratti tarkaanfatu irratti fuulleeffata. Adeemsa kana keessatti hawaasa magaalaa Naqqamtee dabalatee lixa Oromiyaa hanga Qeellam Wallaggaatti yaanni uummataa maal akka fakkaatus ilaalamee ture. Hawaasni Oromoo wayitaa sanitti yaada wal fakkaataa qaamoleen mootummaa Itoophiyaa sobaa fi shira akkasuma qabsoo Oromoo dhabamsiisuuf akka hojjetan uummanni yaada isaa kenne. Qaamonni mootummaa Itoophiyaa gantummaa isaanii isa jabaaf olaanaa ta'us uummanni dursee himate. Akkasuma waraana bilisummaa Oromoo waboo waliin akka jiru waboo irratti balaa aggaamamu dursee fudhachuu fi uummanni qophii ta'uu hime daranuu waboo ijaaruun furmaata Oromoo akka ta'e obbo Jawaar faatti himan. Kaleessa wabootti wayyaanee kaatanii nu ajjeesaa turan har'ammoo wayyaanee arrabsaa nu ajjeesaa jiru isa kana hin fudhannu jechuu waggaa 3 dura yaada hawaasni magaalaa Dambidolloo kenne. Adeemsi siyaasaa Oromoo akka hin gufanneef eegichi barbaachisaan taasifamuu akka qabu Oromoon akeekaa tureera. Haaromsa bofaa nutti naaromina jedhanii haaromsa bofaa hin barbaannu kan jedhe namni waltajjii Dambidolloo waggaa 3 dura irratti yaada kenne. Tasuma qaamota mootummaa Itoophiyaa qabsaa'onni Oromoo amananii fudhachuu akka hin qabne qondaalota ABO fi KFO'tti himaniiru. Adeemsa gowwomsaa OPDO maqaa ODP jedhuun deemaa jiru afaan tolee siyaasa yeroo CPP dalagaa ture dursee kan hubate hawaasni Oromoo tasuma haasaa fi adeemsa siyaasaa OPDO amananii fudhachuun akka hin barbaachifnes himataniiru. Mariin kun wayitaa siyaasni biyyattii hundeen raafamee jijjiiramni dhufaa jira jedhamee abdatamee fi bakkeewwan hedduutti dhiichisaa fi gammachuun adda addaa taasifamutti gaggeeffame. Gama kaaniin ammoo qaamoleen OPDO maqaa ODP jedhu erga moggaafataniin booda muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee jechoota tokkummaa Oromoo boreessan wayitaa lallabaa turanitti mariin kun gaggeeffame. Hawaasni Oromoo yaada muummee ministeera Itoophiyaa yeroo sanitti yoon Wallagga dhaqe na ajjeesu ani duunaan Jimmaan irratti hin dhiisu uummanni kun walloluu irra jedheen Wallagga deemuu dhiisuu filadhe yaada jedhu daran balbadoomsan. Uummanni Oromoo magaalaa Dambidolloo dhimma kanarratti yaada kennaniin tokkummaa keenya diiguuf hojiin hojjetamaa jiru nurraa haa dhaabbatu jechuun adeemsa sana dura dhaabbachuun akka feesisu himan. Gama kaaniin wayitaa marii uummata Oromoo lixa Oromiyaaf obbo Jawaar faa waggaa 3 dura socho'anitti hololli gurguddaan akka waan Oromoon lixa Oromiyaa qabsoo Oromoo gufachiisuuf dalagutti qaamota mootummaan afarfamaa tureera. Kunis ammoo waboof keessa kaanii nageenya biyyaa boreessan ergaa jedhu qaamonni mootummaa dabarfataa turan. Warra jijjiirama gufachiisu jechuun Oromoo kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti duulli bal'aan baname. Haala kanarratti deebii bilchaataa hawaasni Oromoo yeroos kenne waraanni bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa qofaa miti kan Oromoo maraati. Waraana naamusa qabudha, waraana nama dhaga'udha, hundee mukaa nyaatee waraana uummata isaa bilisa baasuuf kan adeemudha kan jedhe hawaasni magaalaa Dambidolloo waboon hiikkachuu akka hin qabne ifatti himanii turan. Yaadota uummanni Oromoo kaasan kana keessattis irra guddeessaan kan calaqqise waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hundaarraa uummata Oromootiif qabsaa'uuf dirreerraa akka jirus hubachiisan. Akkasuma fakkeessii siyaasaa nageenyi bu'eera jechuun karaa tokkoon
waboo hiikkachiisuuf hojii hojjetamu kallattii biraan ammoo lola hawaasa bal'aa Oromootti banamaa jiru ilaalchisuunis lola kana qaamonni mootummaa Itoophiyaa nurraa dhaabuu qabu ejjennoo jedhuun yoo kan didan ta'es uummanni bakka itti gochuuf waboo waliin hiriiruu akka jabeessu ifatti ibsatan kun taatee waggoottan 3 duraati. mootummaan Itoophiyaa wayitaa mariin kun gaggeeffamaa turetti kallattii asoosaarraan hawaasa Oromoo Dambidoollootti waraanaan konkolaataa 50 ol galchuun uummata jumlaan ajjeesuu irratti fuulleeffate gama kaaniin ammoo adeemsa jaarsummaa fakkaatuuf biyyattii dimokiraateessinee jechuun lallabamuun amma nagaan bu'ee bilisoomne jechuun miidiyaan lallabameera. akkasuma namoonni siyaasaa Oromoo hedduun adeemsa mootummaan itti jirutti dafanii akka hin dammaqnellee dibbee hololaa afaaniin nagaa fakkaachuun qaamota ODP irraa afarfame maanguddoonni Oromoo lixa Oromiyaa namni burciqqoo OPDOtti guyyaa tokko dhuge Oromoof bu'aa buuseen beeku yaada jedhullee kennan. kunis namoota caasaa OPDO dhokotaa ta'anii socho'an adeemsa qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu ta'uuf hojiiwwan isaan dalagan ibsuu irratti kan fuulleeffatedha. waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf akkasuma balaa waraana isaa kanatti dhufu dursee fudhachuuf qophii ta'us hawaasni Oromoo waltajjiilee kanarratti ibsatanii jiru. gama biraatiin isiniinuu hidhuu danda'u wabii maalii qabdu kan jedheen hawaasni Oromoo kun akkuma uummanni Oromoo dhaameef obbo Johaar Mohammad obbo Baqqala Garbaaf lammii beenyaa hidhaatti darbataman. hawaasni Oromoo yoomiyyuu taanaan adeemsi siyaasaa isaa eessarraa akka ga'ee jiruuf eessatti akka adeemaa jiru tolchee hubachuusaa fi kun akeektu guddaa ture. akkuma kana tibban waltajjii biyya alaatti qondaalota KFO olaanaan adeemsifamaa jiru akeekni qabsoo Oromoo tokkoof tokkicha kaayyoo bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa ta'uu ifatti mul'iseera. hoogganoonni KFO Itoophiyaa itti faarsuu akka hin qabne waltajjiiwwan biyya Awurooppaa fi Ameerikaatti taa'ame irratti uummanni itti dhaammatee jira. bara sun keessa 2018 keessa abbaa gadaa waliin wal qindeessitanii abaa galchitan. warri abaa galchitan sun warri galsuun har'a lubbuun jira si gaafata. Soda maboota barbaachisu qawwee afaan qawwee qofa. Maaliif? Afaan qawwee qofa kan barbaachisu. Yaa Rabbi akkumaatu nuuf fedhe barabaraan Itoophiyaan kun goota keenya hayyuu keenya qaroo keenya nyaachuu kana sumaan nuuf fedhe yaa Rabbi ati nurraa guutu jennee waan goonu dhabnee qeerroo fi qarree odoo karaa cufan kaan dhumee kaan qaama irratti kaan gara qabsoo hidhannootti deebi'ee wanni nuti gochuu qabnu hidhannoo jabeessuudha. Wabiin Jawaarilleen qawwee kana kabajnee hooggana keenya kabajnee hayyoota keenya kabachiisuuf Oromoo fi Oromiyaa kabajaadhaan alaa galchuuf waraana keenya jabeessuu qabna jennee waraana kana jaarree jechuudha. sababii waraana kanaan haa baduu haa tolu arra kabajaa argattanii isinilleen karaa nagaa kan jettan waa abdattaniiti malee namni duraa duubni qullaadhaan karaa nagaan jedhu jechuun impaayira san keessatti impaayirri dhiigaan jaarame dhiigaan diigama. sirni kun sirna Oromoof ta'uu miti. sirna kana hiddaan buqqifnee Oromiyaa bilisoomte walaboomte irratti ilmaan kan keenya guddifnaa jenna. yoo dandeenye hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne itti dhabamna lafti lafa seenaa taatee haa haftu. saba bilisummaa malee miti hujatti nuti akkana taanan. yaanni hawaasa Oromoo alaaf hawaasa Oromoo Oromiyaa keessaa kan wal fakkaatu yoo ta'u ejjennoo wal fakkaataa waboo humneessuun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiisuu ibsataniiru. waltajjii imala galatoomaa kanarrattis mana hidhaarraa hiikamuu hoogganoota KFO'tti hedduu gammaduus uummanni kun ibsateera. hawaasni Oromoo hedduun fedhiinsaa nageenya Oromoo mirkaneessuun Oromiyaa tiksuu akka ta'e ibsate lallabni taasifamuu qabus dhimma Oromoof Oromiyaa irratti kan fuulleeffate ta'uu akka qabuu fi inumaayyuu jecha Itoophiyaa dimokiraateessina jedhu Itoophiyaa keessatti Oromoon fedhiinsaa ni guutama jedhu nutti hin kaasinaa wallaahi billahi jechuun sheekni tokkollee dubbatan. Obboleessi keenya Joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu gala deemnee dhageeffataa ture. waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata. Nu Itoophiyaa jaangurraan illee dhagahuun feenu. Nebe duunee awwaalamna malee arra qabnee Itoophiyaa dhagahuun feenu. waan kana lamuu akka nutti hin deebine. nuti
cinaachi keenya gubatee jira. Nafni keenya cinaan muramee dhumee jira. Kalee balee guyyaa dhoongaddaa banii shaangulitti ilmaan Oromoo waan godhan argu jirtan. Isin nagaa uumnettan. Nagaa uumna jedhee Jawhar biyyatti gale. Nagaa dhabee mana hidhaa seene. Nasbee isaa Rabbi baas. Badbi nagaa isa deebise. Yaa obboleeyyan tiyya waliin sobnu. Waliin sobnu. Bilis xiqqoo mana eegaa billa aleeyka. Gaafa biyyatti galan Baqqalaa Garbaa waliin Wallagga dhaqanii waraana Oromoo irraa hiikanii galchan. Waraanni sun summii nyaachisanii dhume. Namni waan jara sanii dubbate jira hin jiru. Arrallee ammootuyyuu waraana Oromoo ka dhiiga ufii jiise hidhannoo hidhatee diina ofirraa furguggeessaa jiru. Dura dhaabatanii tokkummaa Itoophiyaa maaliif faarsan? Haraama alayka wallaahi billaahi tallaahi wallaahi billaahi tallaahi warabbal kaaba Itoophiyaa nutti hin faarsinaa lamu. Salaamu alaykum. Hogganoota Oromoo irraas kan akka eegu uummanni Oromoo biyya hambaa cimsee ibsateera. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa qophiin dhimma imala galatoomaa Oromiyaatii kaasee haga biyyoota alaatti gaggeeffaman yaada waaltawaa hawaasa Oromoo waliigalaa irratti fuulleeffannee qopheeffanne kana gammaati. Qophii kana fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa. Qophiileen Keelloo hafan kan dhufan ta'u. Gabrummaa hundee isaatiin buqqifna akka lamuullanne tokkoomnee jabaannee fiixaan baafna maaliin teenyuu baanne abboota harkaa fuunee qabsoo diddaa fuunes lafan keenye hadhaa bofaa fi yandoo ibiddaa dabarre as geenye kaleessa keenya yayyaadachaa fuuldura keenyaaf tattaafachaa lammii kodhiisaa qalbii hiruu waboo malee saafallee hin jiru lammii kodhiisaa qalbii hiruu waboo malee saafallee hin jiru. Dubbiidha yoo dubbanne hindiisan yoo jallisne okaa keenya gubanne kana muuduu lubanne dandamanne rashiira alanfannee gidira sumsuma bidda bira qabbana maaltu jira gatii lubbuu lubbuu dhabdee lubbuun keenya guyyaa guyyaa maatii gadda teenyee kaanee kan biraa dhageenya numa boosii haati nyaata foolii baasee bubbulee dhaadhaahe gabatee haaraati si affeeruu yaaluu dhangaadhaan gaggaa'e harkaa fuutee nyaati. Marole ho marole 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 ya marole marole dina la petti jabse marole gomna niga tu jabse marole toltu jabse tan lufa marole dinan jikse tan kufa marole dina jesu murate marole dira gara kutate marole bisharra fu gabisa marole bilisumma galbisa marole marole ho marole 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 ya marole marole warri fargaan lolani marole warra qabsoo fidani marole warri taankii lolani marole ilma warqee dhufani marole warri qawwee lolani marole ijoollee machaa dhufani marole xayyaara lolani marole siikoo mandoon dhufani marole. Gabrummaa hundee isaatiin buqqifna akka lamuullanne tokkoomnee jabaa
baanne fiixaan baafna maaliin eenyu baanne abboota harkaa fuune qabsoo diddaa fuunes lafan keenye hadhaa bobbaa fi yandoo ibiddaa dabarree as geenye kaleessa keenya yayyaadachaa fuuldura keenyaaf tattaafachaa lammii kodhiisaa qalbii hiruu waboo malee saafalleen jiru lammii kodhiisaa qalbii hiruu waboo malee saafalleen jiru hirrafuu maala rafa laga hedduu na hafaa galcharaa dabadde dhugaa barbaacha dhabde aduun saafaa akka bala mataa kiyyaa waxalaa rooba gannaa keessa yooman jalaa deessa lubbuun gootaa dabruus kumaata manqaaqa qabsaa hagaa meessa lafee gootaa irratti kan kummaa dagaaga garannu jabeessa hidhaa fi ajjechaan duuban nun deebisu kuni tooftaa moofaa dirree qabsoo irratti qabsaa'an ni kufa qabsoon itti fufa maroole hoo maroole 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 yaa maroole maroole warri walloo dhaqanii maroole ajjeesanii dibatu maroole warri aangoo qabanii maroole ammeessanii timatu maroole laga laltuu kiyyahoo maroole akka keentaatu lagni maroole yamarartuu kiyyahoo maroole ija keen baatu luyni maroole maroole hoo maroole 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 yaa maroole maroole warri fardaan lolanii maroole warra qabsoo fidanii maroole warri manfii lolanii maroole booranarraan dhufanii maroole kakilaashii lolanii maroole afran kalloo dhufanii maroole warri taankii lolanii maroole tuulamarraan dhufanii maroole dargaggeessa ni kongo hamgeessa ni kongo biitee sirbe ni kongo hirqee jibbe ni kongo misarbaake ni kongo lafa raasi ni kongo akka baake ni kongo kumaa baasi ni kongo